Ashama akkam nagaa fayyaa keessanii warroonni hordoftoota YouTube aappii YouTube akkam nagaa jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin akka qabu jecha har'a aappii babbareedaa isa lama isinii qabadhee dhufe. Aappiin kun ammoo baay'ee ani waan itti fayyadamee argeef baay'ee tokko isin fayyada jedhee yaada. Warra YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan YouTube channel koo subscribe gochuun hin dagatina. YouTube channel koo asirra search gootanii Aabbiyoo Tuuba jedhu kana isa kana jechuudha. Aabbiyoo Tuuba kana subscribe gochuun hin irraanfatina. Gara aappichaa isin dabarsa. Aappicha isin dabarsuun dura warri karaa fuula Facebook kiyyaatiin na hordofuu barbaadan mucaa Aabbiyoo jettanii na hordofuu dandeettaa. Follow gootanii gara aappichaa isin dabarsa. Aappichi isa kana jechuudha. Isa kana Voice UA kan jedhu kana as Play Store keessa seentanii Voice UA jettanii search gootan. An buufadhee waan qabuufu buufachuun narraan eeggamu. Isuma kana seentanii baay'ee salphaadha. Jawaala isin jalaan guutu. MB'n isaa xiqqaadha. Obsaan eeggattanii isa kana jechuudha. Lakkoofsuma keessaniin banattanii baay'ee tokko barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ani isa kiyya kanaan banee isin agarsiisa. Baay'ee tokko salphaadha. Baay'ee tokko bareedduudhallee obsaan eeggattu. Koodii isinii fida. Okay. Xumurameen jira jechuudha. Maqaa keessa itti barreeffattanii fakkeenyaaf dhumate jechuudha. Isin warroota qabu jechuudha. Laaltanii warroota qabuuf jechuudha. Lakkoofsa warra qabuuf isin asumaan seentanii invite gootaniif dhumate jechuudha. Inni biraa isa kana jechuudha. VPN kunis warroota shabakaa hin qabneef jechuudha. Warroota wantoota adda addaa karaa Imo, Instagram waan baay'eef isin fayyada. Sa'aatii 24 hin cufatu. VPN jettanii search gootanii isa kana jechuudha. Waan connect godhee qabuufu isin keessa qofa seentanii isa kana jechuudha. Keessa qofa seentanii connect gochuu. Wanni tokko wanni olii gadi garaagarana waatti guutii maalii qabu jechuudha. Connect qofa gochuudha. Kana isa kana dhumate itti fayyadamaa isin jaa.
warroonni karaa YouTube channel kiyya subscribe godhin subscribe na godha na deeggara na faana maamila kiyya ta'a waan nan gadhiisu share like comment gochuudhaan na deeggara isin jaa. Bye bye.